akka hin uumamne ni ittisa maaloo naaf deebisii jettee obboleettiin keenya. Postpiliin dhibbaan dhibbatti ulfata isaa ittisuu hin danda'u. WHO fuula weebsaayitii isaa irratti akka kaa'etti emergency contraceptive piiliin guyyoota 5 keessatti yoo fudhatan walqunnamtii saalaa raawwatamee guyyoota 5 keessatti yoo fudhatame dhibbeentaa 95 ulfa hin barbaadamne kana ittisaa jedha. Kanaaf naannoo parsantii 5 keessatti feelan reettii naannoo parsantii 5 gadi ni qaba jechuudha. Kanaaf dhibbaan dhibbatti ulfata isaa ittisuu hin danda'u. By the way, waa'ee postpilii kanarratti viidiyoo dheeraa hojjedheen ture. Chaanaalii YouTube kiyyaa irratti gallakseen ture ji'oota muraasan dura. Achirraallee dhaqxanii waa'ee postpiliitii irratti odeeffannoo gadi fagoo argachuu dandeessu. YouTube chaanaalii kiyya liinkii isaa asuma TikTokii kiyya kana gubbaa ni jira. Yookaan immoo Dr. Durboo Caalaa Official jettanii yoo sirchi gootan ni argattu. Achirraa irree odeeffannoo dabalataan asirratti ibsin argachuu dandeessu. Fayyaataa gaafii biraa qabaattan gaafadhaa.